Ashama harka fuune hordoftoonni gadaa news network nagaa qabdu jecha akkuma baratamee hiriirri biyya alaatti mormii bilxiginnaa irratti godhamu mormii ajjecha muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Oromoo irratti gaggeessaa jiru hidhaa inni hayyoota Oromoo irraa gahaa jiru akkasumas qabii hoggana irraa hatattamatti akka gadhiisu uummanni Oromoo biyya alaatti gaafachaa jira. Hiriirri biyya alaa kanatti godhamus injifannoolee hedduu galmeessee jira. Walitti dhufeenyi inni mootummaa Itoophiyaa waliin qaban hatattamatti kutuu fi already qorannoon akka eegalame akkasumas Noobeliin inni fudhates akka irraa fudhatamuuf deemachuun investigate qorannoon akka eegalameedha ifa bahaa kan jiru. Guyyaa har'aa kana iddoon nuti itti argamnu biyya Jarmanii magaalaa Munich mormii makanaaf asitti argamne. Mee hardaan tana intala qabsaa Oromoo Dr. Shuggut Galataa bara waggoota hedduu fi uummata Oromootiif nama qabsaa tureedha. Dr. Shuggut Galataa waggoota hedduu adda bilisummaa Oromoo keessatti ministeera dhimma alaa ta'uudhaan nama hoogganaa tureedha. Biyya kanattis nuti hin beekna. Mee hardaan tana intalli obbo Dr. Shuggut Galataa boontuun ana biratti argamti. Boonsitu Shuggutin jedhama. Mee hidhamuu akkasumas ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaa hidhamuu qabsaawaa Oromoo abbaa kan kee Dr. Shuggut Galataa ilaalchisee haalli waliigalaatti taatiin qabdu maali? Ani ajjechaan Hacaaluu hunda keenyayyuu akka uummata Oromootti jechuudha nu miidheera natti fakkaata madaa guddaadha. Dabalata immoo hayyoonni keenya hooggantoonni dhaabolee siyaasaa adda addaas hidhamanii sagaleen keenya ukkaanfamuu yaalamaa jira. Kana keessas abbaan koo amma torban lama ta'eera ergee hidhame. Akkuma sila himte abbeen koo Shuggut Galataadha, gorsa olaanaa adda bilisummaa Oromoodha. Amma kunoo torban lama ta'e garatti qunnamuu dandeenyus hin jiru. Karaa hundaayyuu dhorkamnee jirra jechuudha. Dabalatas immoo abbaan koo jiraataa yookiin immoo sitizanii biyya kanaati. Akkasuma ta'es garuu takka carraa argachuu hin dandeenye isa qunnamuudhaaf haala inni keessa jiru hin beennu. Dabalatas immoo abbaan koo qoricha sun fudhata amma kunoo qorichisaa illee dhorkamee jira. Kanaaf baay'ee haala sodaachisaa keessa jira jechuudha. Karaa adda addaatiin yaalaa jirra jechuudha isa qunnamuudhaaf yookiin immoo qorichuma isaallee akka inni argatu. Kun jecha gara jabeenya mootummaa biyya sanaa agarsiisa jechuudha. Kan namni qoricha fudhatullee qoricha isaa dhorkamu jechuudha. Kanaaf jecha addanatti kanan argamu jechuudha isaa fi sagalee ta'uudhaa fi akkasumas immoo hidhamtoota warra kaanis jechuudha. Warra akka Jawaar Mohammed, warra akka Baqqalaa Garbaa, akkasumas immoo warra akka Abdii Raggaasaa kan ergee Febraarii kaasee kan amma ammaatti mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Achi keessatti kan rakkataa jiran baay'eetu jira kumaatamaan kan lakkaamanidha. Kanaafi addanatti argamnee sagalee keenya ol kaasnee isaaniif sagalee ta'uu qabna jedheen amana. Kanaaf addanatti argame jechuudha. Mee akkuma beekamu Hacaaluun hin ajjeefame. Ajjecha isa biraas ammallee ajjecha lammaffaa sadaffaa afuraffaa jedhanii ufiftuu ajjecha Hacaaluu kana gara diraamatti jijjiiraa jiru gara Oromoo ittiin qoqqoodutti jijjiiraa jiru. Isaan hanqatee hooggantoota Oromoo abbaa kan kee qabsaa Oromoo dabalatee warra akka Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaas hidhaatti godhanii jiru. You think akka ati yaaddutti Dr. Shuggut hidhuun Jawaar hidhuun Baqqalaa Garbaa hidhuun qabsoota Oromoo hidhuun qabsoo Oromoo hin dhaaba jettee yaadda? Tasa dhaabuu hin danda'u. Tasa Oromoon kana booddee duubatti hin deebi'u. Eenyuyyuu sagalee keenya duuchuu hin danda'u jedhee san amana. Kanaafi amma fedhan yooma nama keenya hidhan illee nuti kana booddee duubatti hin deebinu. Yooma isaan hidhaman illee nuti immoo dabalata sagalee keenya ol kaasne hojii isaanii itti fufna jechuudha malee takka duubatti deebi'uu hin danda'u Oromoon kana booddee jedheen amana. Kana takkaa shakkii hin qabu. Dhaamsi mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif qabdu maal? Hunda dura warri hidhamtoonni akka gadhiifamanidha. Maaliif warri kun warra wanjala malee yookiin immoo balleessaa malee kan hidhamanidha. Hundumti isaanii jechuudha karaa nagaadhaan jiru dimokiraasii hojjechuudhaaf kan biyyatti galanidha. Waan ta'eef hundumti isaanii they're innocent waan tokko yoo warra balleessan miti jechuudha. Kanaaf hatattamaan akka baafame yookiin immoo akka gad lakkifaman barbaada. Dabalata immoo waa'ee abbaa kootii qorichisaa galuutu sarra jira jechuudha. Qorichisaa isaaf baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf immoo mootummaa biyya sanaa nan gaafadhaan jechuudha. Addaan si kutaa Dr. Shuggut Galataa rakkina fayyaa akka qabuu fi jechuun yaala iilta akka qabu natti himaa jirta. Guyyaarraa daily dawaa inni fudhachuu qabutu jira. Dawaa kanas akka inni hin fudhanne
kun yaalii ajjechaati beektaa dawaa kanas akka isaan hin fudhanne dhoorguuf yaalii gochaa jiru kanaaf jechuun kana wanti natti himaa jirtu itti fufi. Akkuma ati jetteedha kun mirga dhala namaati yeroo namni dhukkubu yookiin immoo jiramti yeroo nama dhukkubu yaalii argachuudhaaf yookiin immoo qoricha argachuudhaaf bakka hundattuu jechuudha biyya hundattiyyuu mirguma namummaa jechuudha. Kanaaf kun gara jabeenya mootummaa biyya sanaa agarsiisa jechuudha kan isaan fayyuma yookiin immoo beekaa akkasitiin nama rakkisanii jechuudha. Mee tattarii jechuun Dr. Shuggut Galataa nuuf qabsaa Oromooti uummata Oromootiif nama qabsaa'oodha. Siif garuu abbaa keetti beekte. And we know hagam takka akkatiin jajjabaattee haasaa jirtu sirraa hubachaa jira intala cimtuudhaati. Mee Dr. Shuggut carraa argatee tarii gaafa abbaa isaa ta'u yeroo inni si argu mee maal dhaamtaaf? Akkuma ati jette Dr. Shuggut anaaf abbaa kooti. Oromoo hundaaf yookiin qabsaadha yookiin immoo aktivistiidha yookiin immoo hoggana adda bilisummaa Oromoo anaaf garuu abbaa kooti. Abbaa tokkicha koo jechuudha. Goota koo. Kanaaf immoo ifa manaa godhe. Kanaaf jecha ani yoomiyyuu taanaan isa bukkeen abaddaa immoo sagalee koo isaaf ol kaasuudhaaf yoomiyyuu hin dadhabu jechuudha kanuma dhaamsi. Ulfaat. Abiy must go. Abiy must go. Bilxiginnaa out of Oromia. Free Jawar Mohammed. Free Abdi Ragasa. Free Shuggut Galataa. Free Baqqala Garba. Free all Oromo political prisoners. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Oromo people. Abiy is a killer. Abiy is a dictator. Abiy is a liar. Germany stop financing Ethiopian government. Germany, EU, USA stop supporting Ethiopian government. Ethiopia must stop terrorizing Oromos. Ethiopia must stop terrorizing Oromia media network. No justice in Oromia, no peace in Ethiopia. No justice in Oromia, no peace in Ethiopia. Jawar is a human rights defender. Who is the killer? Who is the killer? Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. We demand justice. We demand freedom. No justice. No justice. No peace. No justice. No justice. No peace. No justice in Oromia. No freedom in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Hachalu Hundessa. Justice for Abiy. Justice for Abiy. Justice for Usman Musa. No justice. No peace. No justice. No freedom. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. We demand justice. We demand peace. Freedom. Justice. No more dictator. No more dictator. No more mafia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. No more dictator. We demand justice. We demand freedom. We demand freedom. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Hamza Barana. Free Hamza Barana. Free Baqqala Garba. No more dictator. We demand justice. No justice. No freedom. No justice. No peace.
Bilxiginnaa must go. Bilxiginnaa must go. No more. No more. Dictator. No more. Dictator. No more. Dictator. No justice. No justice. No peace. No justice. No peace. We demand freedom. Abiy Ahmed. Stop. Killing. People. Abiy Ahmed. Must fly. Abiy Ahmed. Must go. Free. John Muhammad. Free. John Muhammad. Free. Abdul Barana. Free. Batala Garba. Free. Batala Garba. Free. Shukut Garba. Free. Abdul Salam Garba. Free. Jawad Muhammad. No more. No more. Dictators in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. In Ethiopia. Justice. Ajali Hundessa. Justice for Ajali Hundessa. We demand justice. We demand peace. Abiy, let's go! Abiy, let's go! Bilxiginnaa of Oromia! Bilxiginnaa of Oromia! Free John Muhammad! Free John Muhammad! Free Abiy Gaza! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Mikhail Boran! Free Abiy Gaza! Free Abiy Gaza! Free Abdul Barana! Free Batala Garba! Free John Muhammad! Free Abiy Gaza! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Abiy Gaza! Free Mikhail Boran! Free Abdul Barana! Free Shukut Galata! Free all former political prisoners! Justice for all Hundessa! Justice for all people! Justice for all people! Abiy Bilxiginnaa! Abiy Bilxiginnaa! Abiy Bilxiginnaa! Justice for all Hundessa! Abiy Bilxiginnaa! Abiy Bilxiginnaa! Justice for all people! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Justice for justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Abiy, let's go! Abiy, let's go! Free John Muhammad! Free Abiy Gaza! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Abdul Barana! Free Mikhail Boran! Free Abdul Barana! Free Shukut Galata! Free John Muhammad! Free all of the political prisoners! Justice for Oromia! We need peace! We demand justice! We demand justice. We need peace! We need peace. Oromia shall be free! Oromia shall be free. Oromia shall be free! Oromia shall be free. Free all of the political prisoners! Free John Muhammad! Free Abiy Gaza! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free Abdul Barana! Free Batala Garba! Free Mikhail Boran! Free Abiy Gaza! Free John Muhammad! Free Shukut Galata! Free Shukut Galata! Free all of the political prisoners! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. 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 Bilxiginnaa. Bilxiginnaa. Out of Oromia. Out of Oromia. Free. 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 John Muhammad. John Muhammad. Free John Muhammad. Free John Muhammad. Free Batala Garba. Free Batala Garba. Free Shukut Galata. Free Shukut Galata. Free Shukut
Stop funding dictator, dictator, free, free, John, free, John Muhammad. Apa namanya? Di jalan apa? We demand justice. We demand freedom. We demand freedom. No more, no more dictator. No more dictator. No justice, no justice, no peace. No justice, no peace. We demand justice. We demand justice. Abiy must go. Abiy must go. Stop killing our people. Justice for Hajali Hundessa. Justice for our people. Abiy must go. We need justice. Justice for Hajali. Justice for Hajali. Bilxiginnaa, let's go. Abiy let's go. Free Jawahar Muhammad. Free Abdul Razak. Free
No peace, no justice. No peace, no justice. We don't need negotiation with Abiy. With Abiy. Democracy. Dictator. 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 Democracy. Democracy. Kerona mana gota na mana oh kayo ani kerona mana gota na mana oh kayo ani kerona mana gota na mana oh kayo ani kerona mana gota na mana ani kerona mana gota na mana ani fole mana gota na mana ani kayo
Kerona mana gota na mana ani kerona mana gota na mana oh kayo ani kerona mana gota na mana ani kerona mana gota na mana ani kerona mana gota na mana ani kore mana gota na mana ani kayo mana gota na mana ani gada mana gota na mana oh kayo ani gantona manudina na mana oh kayo ani gantu amanu dina namanu gadi galtu amanu dina namanu nuti maltu amanu dina namanu wagabartu amanu dina namanu oh kayo ani gantu namanu dina namanu oh kayo ani gantu namanu dina namanu Kera laga sani dina ko badantu dubartina ka kullo ko bufunyalatu waridina tibiradatu ufirate baratatu laki sedo mate baranambatu oho wana tetatu sedo mate baranambatu oho wana tetatu sedo mate baranambatu Parameka makakapson sa bacharabate akakapson kina milkol te gufotate warregamam gamalagato kapsote na sagalto laki Romate baranambatu, oho wana tetatu. Romate baranambatu, oho wana tetatu. Romate baranambatu. Bercumni ke barameka gawenti sabatu. Sedada bera tortorera machi simbatu. Kanara nyatu, selim nur watu. Sopi. Romate baranambatu, oho wana tetatu. Romate baranambatu, oho wana tetatu. Romate baranambatu. Baki son dalti aranin basu yo opin tole merge wale sesopin dubi ararango tu yo gafin sabade wale maljade ke roni ele sonti romiyale maljade ke roni ele sonti romiyale kanama tu ge namatlo riso kankiya hoiti tu galendisu jiru ke rogo galan segara kanguma to ko turbati wasu Maljade ke roni ele sonti romiyale maljade ke roni ele sonti romiyale filano da buso mi gabrome finchile kaela la male filano da sisa dina sa jinge halkani guya gola male maljade ke roni ele sonti romiyale maljade ke roni ele sonti romiyale maljade ke roni Maljade ke roni ele sonti romiyale Chole torim baramega kune jigufi Doraki mele rove Kapsuka la jabati tivuve Dugante la galufi Jabatu ma jabatu tivuve Eto ma fove ete fove ke rogo Ete a fove ete fove ke rogo Ete a fove ete fove Kota lubbo nama mega tutte dumeti gade wanta baseti Dune nama male batte nevino e non era tu moti Jamando mangiabondo e te vuve Eto ma fove e te vuve che rogo Ete a fove e te vuve che rogo Ete a fove e te vuve che rogo Ete a fove e te vuve
kerro na mana gota na mana kayo kayo ani kerro na mana gota na mana oh kayo kayo ani kerro na mana gota na mana kayo kayo ani kerro na mana gota na mana ani kerro mana gota na mana ani folle mana gota na mana ani kayo mana gota na mana ani gadam mana gota na mana oh kayo kayo ani ganto na manudina na man oh kayo kayo ani ganto na manudina na man ani ganto na manudina We need justice. We need justice.
Mubarak. मैं बोलिए त्रिभा का बोलिए त्रिभा पर जल्दी हुआ Justice, freedom, 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 justice, freedom, justice, freedom, justice, freedom, 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 justice, freedom. Enough is enough. Enough is enough. Stand up for injustice. Stand up for injustice. Enough is enough. Enough is enough. Stand up for injustice. We demand for peace. Justice in Ethiopia. We demand for peace. Justice in Ethiopia. We need peace. Justice in Colombia. 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 Badi male,
nyaatanii jaalamii kan koo akkamsii ta'u yaa qomoo kan koo akkamsii ta'u yoo poolisii jedhu saba koo biitu nutti roorrisu saba koo biitu nutti roorrisu eetiin badaa malee biyya baakiyyaa diina laankisu biyya baakiyyaa diina laankisu. Kanurraa gabrummaa baatu walurraa malu gabrummaa baatu walurraa malu yeroon ga'e kaaduruu ilaashiin biitu amma kaayaroo ilaashiin biitu nama kaayaroo shaalla gawee biyyoo bidiruu jeehu mene keessisi bidiruu jeehu mene keessisi Moko abdii sabaha biyya kee irraa diina buqqisi finfinnee irraa diina buqqisi gadi taan argee furubbee laakku nama hoosiftu furubbee laakku nama hoosiftu yaa ibba maal argee galgaltuun keenya nutti beekamtu galgaltuun keenya nutti beekamtu Rafu malarrafaha jirunga bruma namarrafisu jirunga bruma namarrafisu Lotutti guddisaha biyya goge